quba kiyya dhiigseen qaama saalaa kiyya irratti hin dhangalaase. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee xumuree booda kutaa 12 illee xumureen qabxiin maatirikii anaaf dhufee yuunivarsiitii seeneen barachuun eegalee ijoollummaa kootii kaasee barnoota kootti qaxaleedha. Hangan kutaa 8 gahutti barnootaan illee daree keessaa sadarkaadhaan hin baham. Kutaa 8 gara kutaa 9tti ergan darbee booddee garuu umriin shamarrummaa xiqqoo natti ulfaatee jaalallis na qabee barnoota kootti akka durii jabaachuun dadhabee mana haatii fi abbaan koo nu jiraachisanii keessaa manneen kireeffatanitu ture. Mucaama anaatiin nan barbaanne dargaggeessa fuula tolu tokkorraatii jaalalli na qabee bahasaa galmasaa hordofuu eegaleen hanga ani jaallachuun kiyya obboloonni koo fi maatiin kiyya baraniitti gahee dhumarratti fedhii kiyyaan dargaggeessa kanatti baay'ee siquun gaaffii jaalalaallee otoo inni naaf hin dhiyeessin kabaja durbummaa kiyyaa dabarseen kenneefi maatiin kiyya akkan gurbaa kana waliin hariiroo qaamaan illee eegale yeroo dhagahanitti gurbaa kana dafanii mooraa isaanii keessaa baasanii eega sanaatii bakka biraa galee haa ta'uutii garuu dubartii gara biraa waliin ija kiyyaan akka inni jaalala jalqabee yeroon beekutti abdii kutadheen gara barnoota kootti deebi'ee haa ta'uutii garuu kun hundi waggaa 2 jechuun barnoota koo kutaa 9 kutaa 10 yeroon baradhu natti fudhateera. Abbaan koo nuyi ijoollee isaaf miti haadha koofillee baay'ee ulfaataadha. Hojjetaa mootummaa bulchiinsa magaalaa keessatti nama bakka guddaa qabu kaabinee kantiibaa fi bulchaa magaalaa keenyaallee ta'uun nama hojjetedha. Haa ta'uutii garuu haalli itti mana keenya bulchummoo akka mootummaa dargii humnaanidha. Kan keenyi reebamuun garafamuun homaa rakkoon qabu nuyi ijoolleedha. Haa ta'uutii garuu haadha kootti guyyaa guyyaadhaan jechuun haga danda'amutti reebaa tumaa bulaa. Haati keenyis isa wajjin ciisuu diddee yeroo hedduu nuyi ijoollee ishee waliin ciisti. Ana waliin ilmaan 7 dubartii 6 fi dhiira 1 dhumarratti dhalate haatiif abbaan koo waliin qabu. Anis mana keenya keessatti lammaffaa ta'een dhaladhe. Hangafa kiyya akkuma haati kiyya deessetti haadha isheef kenniteetti obboleettii keenya ta'uyyuu yeroo malakkoof nu beekna malee akka obboleettii haadha keenyaatti ishee yaanna. Isheenis ta'e nuyi jaalala obbolummaa wal biraatii hin qabnu. Abbaan koo haadha kiyyarraa qofa otoo hin taane kana durallee fuudhee ijoollee 3 godhatee gaa'ela sanammoo hiikee ilmaansaallee nama gargaarudha. Haalli jibbinsa inni haadha kiyyaatiif qabu haati kiyya ijoollummaa isheetii kaasee isaatiin baay'ee kan jaallattu kan turee fi erganni fuudhee ijoollee godhateellee akka isa rakkisaa turte dhumarratti haati manaansaa haadha kiyya irratti isa shakkitee jennaan eegana shakkitee immoo jedhee ishee hiikeeti haadha kiyya fuudhee jaalala inni haadha koo waan hin qabneef jireenya bultii kiyya isa sirriirraa na kaachiste haadha manaan jaalladhurraan adda na baaste jechuun haadha koo yeroo hunda komata kanaafis reeba kanaafis tumaam. Haa ta'uutii garuu haati kiyya nama nani hin jaallanne waliin jiraachuu kiyyarra umurii koo guutuu tumameen harka isaatiin reebameen waliin jiraachuu naaf wayya jettee murteessitee inni otoo jibbuu isheen immoo jaallachaa har'allee waliin jiraatu. Karaa biraa immoo abbaan keenyi haadha kiyyaan kan jaallatu erga ishee waliin jiraachuu jalqabee milkaa'ina gurguddaa jireenya isaa keessatti galmeessiseera. Kanaaf jedhee qofa har'allee waliin jiraata. Waardiyaa ganda eegurraatii hanga miseensa caffee Oromiyaa ta'utti abbaan koo ol guddateera. Har'as mana mootummaa Oromiyaa keessatti bakka guddaa nama qabudha. Kanaananis jabaadheen akkuma saattuu qormaata kutaa 10ffaa maatirikii qabxii darbiinsaa qofa argachuun gara kutaa 11ffaatti darbe. Kutaa 11ffaaf 12 barnootatti nan cima yeroon jedhu haalli isaa baay'ee na jalaa badee baay'ee na rakkise. Haa ta'uutii garuu akkuma saattuu jabaadheen qabxii darbiinsaa kutaa 12rree amma
argadheen mooraa yuunivarsiitiin seenee yuunivarsiitii galeen barachuun eegalee si'a kana tooftaan dubbisuu ana jalaa bade haga tokko naaf deebi'ee seemisteeruma jalqabaallee qabxii gaarii 3.7 dubartoota keessaa daree keenyaa tokkoffaa ta'een gara seemisteera lammaffaatti barnoota injinaringiitiin hin darbee. Kanaan barattoonni biyya koos ta'e naannoowwan garaagaraa isheen barattuu cimtuudha jechuun na faarsuu maqaa kiyya ol qabu eegalanii. Otuun barnoota kiyya seemisteera lammaffaa barachaa jiru qorumsa bara kanaatiif safuudha malee dhukkubni busaan eessaa dhuftee ishee kanan hin beekne barnoota irratti na qabatte. Haati koo dhuftee si fudhadhee gale malee yeroo naan jettu lakkii barnoota koo addaan kutuu hin qabu asumatti dhukkubsadheen asumatti fayyeen barnoota koo ittiin fufa malee jechuun hin dideeni. Yeroo kanatti gaa ijoolleen biyya koo ani isaan beekus ani isaan hin beeknes wal waamanii abaluun mucaan barnootatti cimtuu taate dhukkubsattee hospitaala jirti deemnee ni gaafanna jechuun wal sassaabanii dhufuu ni eegalu. Yeroo kanatti ijoolleen hangafan siinerii koo ta'an kana dura hin beekne waliin illee wal babbaruun eegalee dhufanii waaqayyoo si amaaruu jedhanii ana biraatii deebi'u. Kana keessatti dargaggoon tokko maallaqa ijoollee biyya koorraatii walitti qabee abaluu fi abaluun dhufuu hin dandeenye haa ta'uutii garuu walitti buusnee kana siif finneerra jechuun guyyaa lamaan yookiin immoo guyyaa sadiin dhufee na gaggaafachuu eegalee. Yeroo tokko ijoolleen mooraa yuunivarsiitii keessatti biizii ta'anii haalli mijachuuf ni dadhaba mitiire. Inni kuni garuu yeroo qaburraatii mijeeffatee guyyaa lamatti yookiin sadiitti otoo nan gaafatiin hin oolu. Kanaan haati kiyya mucaan kun gaarii akka ta'ee fi maatiin isaallee nama gaarii akka turan haati isaallee baay'ee rakkattee akka isa barsiistu anatti himte. Kana dura ijumaan argaan beeka malee mucaa eenyu akka ta'e dipaartimentii maal akka baratu waan hin beeku hin qabu. Yeroo kanatti ani barsiisota yeroon dhukkubsachaa jiru kanatti qormaata qoraanna jiraniitiif akkan dhukkubsa jiru akka dipaartimentii koo deemee naaf beeksisu gurbaa kanatti ni madhee. Yeroo kanatti innis tole jedhee akka tasaa ta'ee dipaartimentiin keenyi tokkodha barsiisotatti anaaf himuu jalqabee. Gara biraan immoo barnoota isaattillee qaxaleedha. Ani dubartoota keessaadha mitire inni immoo barattoota waggaa arfaffaa dipaartimentii keenya baratanii keessaa sadarkaa tokkoffaarra qabxiidhaan dargaggeessa jirudha. Kanaan wal barree mooraa yuunivarsiitii keessattillee wal dubbisuu eegallee wal dubbisuurra darbee yeroo qayyabatu akka inni qayyabachuu barbaaduu fi bakka inni qayyabatutti akka inni na qayyabachiisu dargaggeessa kana gaafachuun hin eegalee. Tole jedhee innis na qayyabachiisuu eegalee. Haa ta'uutii garuu yeroo inni qayyabatuu fi yeroo inni moobaayilii tuttuqu bitaa natti gala. Ani sa'aatii 2 sa'aatii 3 otoorraan ka'iin walitti fufiinsaan dubbiseen waa xiqqoon qabadha. Inni garuu daqiiqaa 15 daqiiqaa 30 dubbisee barullee sana xumuree gadi taa'ee moobaayilii tuttuqa geemii haasa'a darbee immoo kan natti hime jaalallee ni qaba isheetiif ni barreessa. Ni dubbisa jechuurra ni qoosa jechuutu gabaabaadha. Gaafa na dubbisiisu saffisuma isaatiif barnoonni suni galuuf anaafis naa gala. Haalli itti nama qayyabachiisu ajaa'ibadha. Maarree anis baay'ee matti siquun hundaafuu jaalalleensaa as mooraa nuti barannu waan hin jirreef gurbaa kanatoon jedhee kan koo godhachuun danda'a. Amalas waan qabuuf jireenya koo gara fuulduraatti illee hinnaaf ta'an ofiin jedhee. Kanaan haala naaf danda'amuutiin ofitti bituu na yaalee. Haa ta'uutii garuu jaalallee isaatiin baay'ee jaallataa. Guyyaa guyyaadhaan bilbilaa fi yoo ofiif moobaayila isaa keessaa kaardiin qabullee yoo ta'e liqeeffatee ijoollee daree isaarraa fuudhee otoo haasa'uu fixeera yoo ta'e immoo anarraallee bilbila fuudhee waliin haasa'a. Booddee irratti anis baay'ee naafuu jalqabeen dhiirri bara dubartii umurii isaatiin qixxee jirtu waliin hariiroo uumuunsaa hagas mara haga dhumaatti isan deemsisu jedheen yeroon itti himu jaalalli jaartii waggaa 80 fi dargaggeessa waggaa 20 walitti fiduu ni danda'a. Waa'ee koof waa'ee ishee keessa hin galiinii jedhee ifaaf ifatti jala muree natti hime. Kun immoo ittuu akkan boba'u akkan aaru na taasise. Qayyabachuudhaaf doormiitii baheen akka inni ana bira dhufee qayyabatuuf si'a 9 isatti bilbilaa. Otuma inni qayyabachuun barbaanneellee kottu na bira taa'i yookiin immoo na qayyabachiisin jedhaanii. Ijoollee
ijoolleen dubartootaa biyya koo ofumaa dhamaata malee mooraa yuunivarsiitii kana erga seenee kaasee ija isaa isheerraa buqqiseen beekuu hin dhama'iin jechuun anattaasa'u. Ani garuu abdii otoo hin kutiin jaalala kiyyattiin fufeem. Barnoota waggaa tokkoffaas xumureen ganna biyya galeen jaalallee saashee jedhamtu sanallee bareen gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'eem. Dhugumatti jaalalleen isaa bareedduudha. Bareedinaanis anaatiin ni caalti. Haa ta'uutii garuu akka koo barnootatti cimtuu miti. Kutaa 12tti kuuftee maallaqaan yuunivarsiitii kolleejjii Rift Vaalii barachaa jirti. Kana qofaa miti. Isa waliin otoo jirtu dhiirota garaagaraa hedduun illee erga yuunivarsiitii deemtee akka shakkamtu dhagaheen dhufe. Maarreegaa kun akka inni ana waliin ta'uuf na gargaara mitiire wantan biyyaatii dhagahee dhufe hundumaa isatti himee. Innis ishee shakkuu jalqabe. Dhumarratti walitti bu'anii jennaan jaalalleensaa yoo na shakkite ta'e kunoo ammaa kaasnee waliin jiraachuu dandeenya. Barnoota addaan kutiitii hojii barbaaddadheen hojjedha waliin jiraanna jettee as mooraa yuunivarsiitii barannutti dhufte. Yeroo kanatti inni kanaan booddee waa'ee ishee natti hin dubbatiin. Hammam akka isheen na jaallattu anatu beekaa jedhee yaada kana narraa kute. Ani qabsoo koo hin dhiisneem. Sababiinsaa immoo oolmaan kiyya isa waliin ta'eera. Isheenis hin turre karaa maatii ishee hojii qabattee baankii keessa hojjechuu jalqabde. Akka ajaa'ibaatti jaalallee ishee kanas gargaaruu ni eegalte. Dura haga tokko kan naaf ergamurraatii anatu gargaara ture. Amma garuu inni gargaarsa kiyyas didee abaluun kana naaf bitte abaluun koo kana naa goote jedhee nattaasa'uu eegale. Otuman gubadhu baratee eebbifame. Mooraa yuunivarsiitii keenyattis barsiisummaadhaan qacarame. Jalqabuma akka qacarameen immoo ani waggaa 3ffaatti darbe anaan barsiisuuf dhufe. Bara kana akeekkachiisa natti kenne. Amma ani barsiisaadha. Hojii kanas seeraan hin beeku. Tarii akka durii yoo waliin deemna oolla jenne qabxii ati daree keessatti argattuun barattoonni na shakkuu ni danda'u. Seemisteera kanaatiif anaafsi wal arguun qabnu naan jedhee. Tole jedheen seemisteera sana obsus seemisteera itti aanus akkanuma nu hin barsiisuuf dhufe. Baay'een isa jaalladha. Ija kiyyaatiin naannoo inni jiru deemeen isa argeen darba. Akkan ani isa jaalladhu sirriitti ni beekam. Jaalalleensaas yeroo yerootiin dhufti. Innis yeroo yerootiin jaalalleesaa bira deemam. Bakka deeme hundumaa immoo yeroo hundaa na beeksisa. Maarreegaa kanaan otoo jedhu waggaan suni dhume. Waggaa sattaanutti yeroo nanii waggaa arfaffaatti darbu fageenya irraatiin kan ka'e jaalalleesaa waliin haala gaariirra kan jirre natti hime. Anis haalli kun anaaf carraadha mitiire laphee koo keessaa waan hin baaneef deemeen mana isaa buluu, meeshaa qulqulleessuu, uffata isaa miicuu fi kanneen kana fakkaatan eegale. Inni garuu aarii jaalalleesaa dubartii kan jedhamtuti taphachuun qaba jedhee anaan otoo nan tuqiin hiriyoota kiyya dabareedhaan itti haasa'uu jalqabe. Maal tokko natti dhagahamu tilmaamaa. Anatu dubartii keessaa fi abaluu waliin koottaa anaaf ishee walii galleerra manatti argisiisinaan jedhamu. Ergan fidee booddee deeminaan jedhamu. Seemisteera tokko guutuu kanaatiin hin gubadheem. Dhumarratti yeroon deemuuf ka'u hamma ammaatti anaaf ilaalcha maal qabdaa jedheen gaafadhiniim. Yeroo kanatti inni siitiin akka obboleetii koottiin si ilaalanaan jedheem. Anis garaa kutadheen gara biyyaa piraaktisisiif hin bayeetiin deemeem. Kanaan baatii 4 achitti dabarseen nama ta'e waliin illee achitti jaalala jalqabeen. Haa ta'uutii garuu yeroon achii ba'u naaf milkaa'uu didee dhumarratti gara yuunivarsiitiitti deebi'e. Dargaggeessi kuni achuma bakkan baradhutti carraa barnoota digirii 2ffaa barachuu jalqabeera. Ani immoo waggaa 5ffaan baradha. Maarreegaa si'a kana akkana jechuun natti dubbate. Kanaan booddeenis kashlabbaa'uu hin barbaadu. Dubartii gaarii kabaja ishee eeggatte barbaadeen gaa'ila dhaabbadhaa. Hundaafuu jaalalleen koo abdii na kutachiiste jireenya gara biraa eegalteetii naan jedhee yeroo kanatti anis kabaja kiyya sa'aatiin taanetti dhabuu kiyyatti baay'ee natti dhagahame. Anis maalin godha maalaa ta'u jedheen barattoota dormii koo mariisisee dubartoonni lamaan tooftaa addaa tokko kabaja kiyya akkan qabu fakkeesseen isa waliin yoon ciisellee akkan kana fayyadamuu danda'u natti manii. Anis tole jedheen ija jabeeffadheen of biraatii ilaaluu dadhabde malee anis kabaja kiyya waliin hin jira. Hangam akkan si jaallachaa ture immoo ni beektaa jedheen isatti himee nan kakadhee fi si'a hedduurra deddeebisee na kaksiisee.
dhugumatti garuu kabajan qabdu taanaan hin gaabbitaa. Anisiin akka obboleettii kooti waan hin ilaaluuf akka dubartoota warra kaanillee si waliin ciiseen maqaan taani sirratti fudhachuun barbaanne jedhee natti dubbate. Anis tooftaa sana abdii godheen kabajan qaban jedheeni dhumarratti tole jedhee guyyaa akkanaa hoteela qabannee yeroo bareedaa waliif dabarsina naan jedhee wal beellamne. Anis guyyaa sana nan qophaa'ee hoteela na fudhatee deemee jaalala waliin eegallee halkan qixxee gara gochaatti yeroo seennu funcaan kiyya ol darbeen fincaa'een dhufa jedheen quba kiyya kuteen akka duraa sin dhorku kabaja kiyya siif kennuuf murteesseera jedheen dhiiga harka koorratti dhiigu ija isaa jalaa dhokseen qaama kiyya irratti qabeen akka inni dhangala'u godheen sanaan booddee sagalee iyya fakkaatu dubartiin reefu kabaja ishee fudhatamu yookiin immoo qaama dhiiraa argitu fakkeessitu akkan gorsameti fakkeesseen halkan sanaaf qofa naaf milkaa'ee ture. Quba kiyya dhiiges isa dhokseera. Haa ta'uutii garuu bulee ergananii isa biraatii deemee booda obboleessa isaatti bilbiluun abaluutiin hin fuudhaa kabaja ishee waliin hin argadhee mooraa kana keessa baratii barana eebbifamtii jedhee isatti himaam. Yeroo kanatti obboleessi isaa maaf qoostaa isheen immoo kabaja akkasii eessaa fiddee bara akkasii mucaa akkasiitu manuma isaanii keessatti kabaja ishee fudhate miti eengadda eessa turte bakka akkasiitti piraaktisii baatee mana abaluu galaan turree jechuun icciitii kiyya eessaati akka inni fideeruu hin beeku obboleessa isaa tokko lamaan hime. Kallacha barsiisaan kun na waamee wanta dhaga'e tokko lamaan natti hime. Anis hundumtuu sobadhan jedheeni bultii kiyya jaarrachuufidha waan na ta'eef nan kakadhee baay'ees wanta isan jaalladhuuf jechan jirra fiideen yoo kanan sobeera ta'e jedheen waan baay'ee ofirratti dubbadhe. Haa ta'uutii otoon kakachaa jiru hiriyaan dormii koo naaf bilbiltee akkan siin jedhetti siif milkaa'e miti baga siif ta'e hiriyaa koo jettee bilbilaan jalaa kaasuu dinnaan miseejjiidhaan naaf ergiti. Miseejjiin suni otoo ijji keenya lamaan arguu moobaayila koo keessa seenee moobaayilli kiyya immoo iskiriin lookii taatee miseejjii nama dubbisiisti. Yaada malee yeroo dubbisu maal gooteetudha jechuun hudhee achumatti na qabee na kakkabalee. Haati koyyuu abbaa koo reebamaa jiraat jedheen rukuttaasaa calluma jedheen dhoosee umarratti garuu waan goote dubbadhu yeroo inni naan jedhu lubbuuna keessaa baasuuf jennaan wantan godhe wantan isan jaalladhuuf akkan godhe ittiin himee. Kanaan innis amma dafiitii balbala kootii deeminaan jedhee balbala isaatiin deemee yoon ture kanaan ol na ajjeesuu danda'a jedheen sodaadhe. Kanaan garuu bulee naaf bilbiluun gara manaatti na waamee sin fuudhu haa ta'uutii garuu hanga ati mooraa kana keessaa eebbifamtee bahuu baatutti si waliin hin ta'a dubartii gara biraa waliin hariiroon jalqabu naan jedhee. Anis akka yaada kooti yaada isaa gara kiyyatti fidachuu nan danda'a jedheen barnoota koollee iseen uffata miicaa ciree laaqana irbaata hojjechaa fi kanneen kana fakkaataniin mana isaatti guyyaa guyyaatiin deddeebi'een isa tajaajiluun eegale. Haa ta'uutii garuu dhumarratti eebbifameen yeroon ba'u eebba koorratti illee dhufee baga gammadde naan hin jennee. Sababiin isaa immoo akka ani isa waliin jiru akka ani isa jaalladheeru maatiin koollee gurraa odeeffannoo ni qabu. Eebbifameen mooraa sanaa bahee qabxiillee nan qaba waan na ta'eef mooraa yuunivarsiitii keenya battalumatti mooraa keessatti tonuun hambisiin baatii 6 booddee anaa fi mucayyoo anaxxaantee qabxii qabdu tokkoon koottaatii dorgomaatii mooraa kanatti barsiisaa jechuun bakka hojii dhabetti mooraa yuunivarsiitii kun na waamee. Anis qoramee hiriyaa koo waliin dabarree hojjechuu eegallee. Walii galaan ergan mooraarraa eebbifamee fi hojii kana qabadhee garaagarummaa baatii 8tu gidduu keenya jira. Namni nan jaalladhu kun baatii 8 kana keessatti barattoota yuunivarsiitii dhufan ijoollee biyya keenyaa mucaa waggaa tokkoffaa dhufte tokko fuudhee jaarsa ergatee haadha mana isaa taate mana isaa keessatti hin argee. Takka argeen eega sanaatii gara mana isaatti hin deebine bilbila isaa irratti sin bilbilee ishee waliin jiraachuu jalqabee waggaan lakkaa'amanii waggaa 1 waggaa 2 waggaa 3 fixee ijoollee 2 godhatee ammas darbee waggaa 4 fixee anachumatti barnoota digirii lammaffaa koo baradheen eebbifamee gaa'ela nan barbaada ijoolleen dhiiraa natti dhiyaatu gaa'ilaaf yeroo na fedhanii garuu isheemmoo abaluutiin waggaa amma kanaa jaallatte abalu ishee fuudhee ishee hiikeera jechuun maqaa koof maqaa isaa walitti hidhanii namoota gidduutti naaf maxxansu. Hiriyaan koo waliin hin qacarame dhuftee kan isheen heerumte baatii 5 finnee achuma keessatti barsiisaa tokkotu fuudhee ani garuu nan heeruma jedheen yaalii garaagaraa gaggeesseen ture. Haa ta'uutii garuu naaf hin milkoofne. Turtii waggaa 4 booddee otuma barsiisaa jirru leenjiin tokko ministeera barnootaa Itoophiyaarraa asii gadi ergamee mooraa yuunivarsiitii dipaartimentii tokko raatii nama 2 akka ergatu taasifamee akka carraa ta'ee anaaf inni nu gahee waliin leenjii kana leenjii eegallaa. Leenjiin kun torbee 3
fixa. Raafuun hin danda'amu. Gareedhaan marii ni qaba. Anaaf inni duruu wal beekna waliin turre bakka tokkotti dhalanne mitire bakka kanatti dirqamni walitti nu fide. Bakki ciisicha keenyaallee wal maddiidha. Guyyaa 3 guyyaa 4 booddee adda adda ciisurra bakka tokko ciisne jennee waliin ciisuu eegalle. Yeroo kanatti jaalala dur addaan kunnetti deebine. Yeroo ati manaansaa bilbil gara sireesaa dhaqa. Ishee waliin bilbila xumuree immoo ana bira dhufa. Kanaan leenjii lamaan xumurree gara mooraa yuunivarsiitiitti deebine. Ammas yeroo deebinu araadni achitti jalqabne nu dhiisuu dide anis isa barbaacha innis anaan barbaacha yeroo waliif mijeessu eegarre. Gonkumaa haati manaansaa waan na beektuuf ani sarratti hin bilbilu. Isa qofaatu bilbilee dafee bilbila kiyya balleessa. Turtii kana booddee garuu anis umriin kiyya waan deemeef yoo abbaa manaallee dhabe nama hin jaalladhu kanarraati daa'ima godhachuun qaba jedheen murteesseen nan ulfaa'ee nan daheesi. Haati manaansaa mucaa biyya kiyyaadha mitiire abbaa itti meen beeku. Daa'imni ani dahe hospitaalatti maqaan ani galmeesse maqaa abbaa manaa isheeti. Battaluma lola walitti buusanii atammayyuu ishee waliin jirtamoo himanni jedhu ka'ee maatiin gidduu seenanii wal jeeqanii dhumarratti dubbiin yeroo dadhabamu yoo barbaadde galii mucaan kan kiyyaa akkuma dhala koo sirraan qabuun jaalladhu kanallee nan jaalladha nan gargaaraan nan barsiisaan otoo siin hin beekin jireenya hin jalqabedha namni ni dogongora yoo barbaadde taa'ii yoo barbaadde deemi jedhee jala mureetime haadha ijoolleedha mitiire kanaan booddee yoo deemi rakkina gara biraa keessa waan seentuuf araaramanii waliin jiraachuu jalqabanii anoo dhiira nan barbaanne waggaa amma kanaa barbaachaan ture dhumarratti gaa'ela dhabeen immoo isumaaf kan hin dahe guddifattuu diqaalaan ta'e mucaa kiyyaaf gahaa ta'uu kootti ofitti na boonsus haa ta'uutii garuu turtii waggaa amma kanaa booddee balleessaan koo kun dhiira tokko irratti mucicci jedheen isa qofa waggaa amma kana ilaalaan turuun koo kufaatii kiyya har'aatiif sababa natti ta'e. Wanti isinitti muun barbaadu dubartiin akkamillee yoo ilma dhiiraa jaallate si jaalladha jettee gaafachuu hin qabdu. Lammaffaarratti immoo mallattoon jaalachuuf isheefillee itti argisiisuu qabdu murtaa'aa akka ta'uu qaba. Sadaffaan sobuun gaarii miti. Durbadha jedheen sobuun koo akka inni na jibbu na taasisee arfaffaarratti. Otoo gaa'elattiin seeniin mana dhiiraa deemanii buluun heerumuurraan alatti hiika gara biraa akka hin qabne akka beektanii fi yeroo ammaa kanatti inni haadha manaasaa waliin nagaa ta'ee barnoota digirii sadaffaasallee walakkaa asitti walakkaa immoo biyya Jarmanitti barachaa jira. Ani immoo yoo rabbi jedhe bara 2019 barnoota digirii lammaffaa nan jalqaba jedhee abdii godheera. Heerumnillee yoo dhibe barnoota kiyyatiin fufaa. Obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisuu fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.